السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّوتا من تبراتي فالشمار كفوني جرجرتو بك جرتي تنجيني ربي سنفانا جراتو أنك كنت قرأت ربي بك جراتني فيديو سادان كالي سقد إفتي في فيديو روزان كالي سقد إستلالين ترجع جرا رانو جدا ديتم بيزي تأي dhugaa dubbachuu fi viidiyoo sana namni ilaaltaniittu ta'ee rakkoo ishee himattee jirti jechuudha. Roozaanii rakkoo Sayidoon itti eerumuu diddee fi maal akka ishee mudatee Sumayyaan maal akka gorsitee maal akka jetteen akeekkachiistee viidiyoo guutummaatti waraabdee garuu editingii goote keessaa murtee baaste jechuudha. Bakka Roozaa doorsiftetti jechuudha. Mucayyoon imimmaan ishee dhangalaaste jechuudha. Iccitiitu jira waan isheen jettetu jira garuu viidiyoo keessaa murtee hambiste jette akkuma isin argitanii viidiyoo keessaa murtee hambiste malee iccitii guddaatu jira. Yoon sitti mee kunoo miidiyaa irratti viidiyoo waraabaa jirta akka sitti mun qabu jetteen itti nima yoon sitti mee Saayidootti himta minaamin jetteen saadaanii dhugaa jiru irraa bartee jirti jechuudha. Roozaanii irra qatte ani isinitti mee jira bar ani kanaan dura isinitti mee jira. Roozaanii Sayidoo hin jaallatti sobuullee hin barbaaddu. Maaliif jennaan Sayidoon nama sobanii miti nama jaallatanii dhallee nama kabajanii dhallee jechuudha. Maalidha rakkoon ishee isiniin jedhentu yoo yaadattanii in sodaattee Sumayyaan hin doorsifti Sumayyaan doorsiftee jirti kanaafitu sodaatte isiniin jedhe wallaahi laazim sagalee namaa dhaggeeffattaniin xumurtan malee wallaahi ani waanuma dhugaa dubbadha wallaahi. Akkas jedhee dubbachaa ture jechuudha. Kunoo akkuma dubbadde mucayyoon kunoo saadaatti nima jetteetu itti muu sodaatte. Waan isheen naan jette viidiyoo irraa murtee hambisteetu gadhiiste ani Sumayyaa sodaadhee jette. Argitanii jirtu miti hin doorsifte yooti Sayidootti heerumte akkasii godha jette. Maal jette kaleessa Roozaan? Maal jette mana Sayidootti? Ani sitti heerumuu maal wayyaree jennaan biyyaan ba'aa nan badaa jette. Laala. Lubbuu ishee baafachuuf bar wallahi lubbuu ishee baafatteetu deemuudhaafi lubbuu ishee baafatteetu sokkuu fi biyya sanaa maaliif hin doorsifte hin ajjeefti dhugaan isiniin jedhe hin ajjeefti dubartiin namaaf hin iltu keessattuu jaarsa ofirratti hin beektu waan dubartiin nama gootu dhugaa rabbii waan dubartiin nama gootu hundi keessaniyyuu hin beektu jechuudha waan hinaafaan nama godhu isinillee osoo ta'eesiyyuu akkasuma kanaaf jennaanii. Kan amma ijoolleen tokko saadaan Roozaan gowwaadha Roozaan akkasii Roozaan ishee katti qaraasisaa minaamin kan jechaa turre quraanatti qaraasisaa minaamin jechaan ture kaleessa sheeka fidaatii quraanatti qaraasisaa sheexana keessa jira keessa haba'uu jechaatiin ture kaleessa yoo viidiyoo koo dhaggeeffattaniittu ta'e rakkoo ishee himattee jirti wallaahi ani. Har'anii dhaqee viidiyoo isii ilaalee jechuudha. Kaleessa sana inni ilaalle yeroo dubbadhe. Ani akka sodaan keessa jiru kanaan dura iyyuu dubbadhee jira. Akka isheen mucaa kana jaallattu fiizikaaluma seerraayyuu fuula isheerraayyuu ilaaltanii hin beektu jechuudha. Akka isheen mucaa Sayidoo kana jaallattu jechuudha. Garuu sodaadha Sumayyaan doorsisaa jirti Sumayyaan akka godhaa jirti gaafan jedhu dhugaa rabbii nuti asuma achi ilaallee beekna. Uummanni koomentii kuni dhugaa uummanni viidiyoo dalaguuni asuma achi ilaallee waa beeknaa jechuudha dhugaa rabbii. Kanaaf jennaani saadaanii haa galatoomtu. Abilii mormaa sanallee jechuudha. Birri mormaa Sumayyaan bitteef sanallee itti kuttee darbattee gatte caakkaatti akkatti na gammachiiste mucaan sun wallaahi hedduu tokko na gammachiiste maaliif kun hundaa akka isheen hin miidhamne mucayyoon yookuun waame achoofamti yookuun waame asoofamti jette bakka akkuma bishaan gabatee irraa achi dhangalaatii Roozaanii jette bakka namni qabetti qabamtii jette achi goorti as goorti siin dhageessu nan gubadheette bar mucayyoon wallaahi hin gubatte wajjin mucaan kun waan isheen wajjin taate hin beektu dhugaa rabbii. Barana waan ishee wajjin taate waan ishee wajjin dabarsite ganna baranaa jechuudha akka isheen itti barbaaddee boossee maraattee mucayyoo kana bakka akka dhiiraatti jechuu bakka keessa deemte mucayyoo kana argite hin beektu saadaa wallaahi laazim mucayyoon sun dhugaa rabbii hedduu tokko natti tolti wallaahi hedduu tokko natti tolti amma abilii sana morma isheetti baaftee darbattee gattee maal gooti duukaa boossi akka ijoollee ishee gangalattee lafa dhoofteetu Sumayyaan na jaallatti utuu jaallatte maaliifitu doorsifti akka isheen doorsifte sana immoo miidiyaa irratti hin dubbattu bar laa hin ajjeefti kaa wallaahi hin ajjeefti isa sodaatte bar miidiyaa irratti hin dubbattu bar sodaadhaan kan akka ishee akkas godhu malee gowwummaa miti sodaa hin sodaatte lakkiimi nagaadhaan inni biyya koo keessa jiraadhaa jetteeti
Hankanaachee kan isheen dandeema lakki biyyaa baasa idootti daneerumu biyyaa baa kan isheen jetteefi kanaafidha sodaatteeti jechuudha dhugaa rabbii. Bakka ofitti amanamummaan qabdu maal sodaatti dhimma isheeti maa biyyi sirriin jirra jirti hin didde kadhatee. Nullee maa itti deebii Sumayyaa maaliira reechanii turre hin didde maal haa goonure. Mucaan maal haa godhu hin duhaare kun boosisanii har'a biidoon dalanne argitanii eegaan ture wallahi biidoon dalanne Saidoon har'a aaree jechuu achumarraan badee jechuu. Isheen immoo gaafa barbaadde fiigaa dhuftee daladdee jechuudha Sumayyaan. Maal ishee goote mucaan kun heerumtu waa jiraattu kaleessa dheengaddoo rakkina baay'ee keessa dabarsite bultiin kun hin taaneefi mee otoo obboleettii ishee ta'e Saidoon akka nama gaarii ta'e beetti. Saidoon akka jiraachisu beetti amala isaa waggaa 10 wajjin jiraatte Sumayyaan. Amala Saidoo isheerra nuti hin beennu. Maal ta'a yoo fuudhe akkuma inni jireenya gaarii hin jiraanne miti. Osoo mucaa kana jaallatte Saidoon dabarsitu wallahi laazim. Saidoon nama gaariidha nuti iyyummaa noo si jiraallee beenna. Isaan viidiyoo dalaguudhaaf diraamaa adda addaa intini xebexebuu miti bar diraamaa adda addaa taphatu miti. Dhiira jechuun dhiira mana ishee bulfattuudha. Dhiira jechuun dhiira ijoollee ishee jiraachifattuudha bar. Dhugaa rabbii dhiira taateef miti bar. Argaan jiru nuti jigeenya argaan jiru. Maaliif jaamti isheen? Wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko namatti dhagahama dhugaa rabbii. Gaafanne akkasitti osoo hojjetatu osoo laffaa utuu ijoollee isaa maatii isaa jiraachifatu kun amma akka inni hin jiraanne gooteetu sammuu isaa bakka hin baxabbaxxee jechuudha isheellee. Ana Saadaan kan na gammachiiste kan natti tolte abilii sana bakka fuuticha akkatti darbite walla garaan na gubate dhugaa rabbii. Badaa kanan jaallatte abilii bittee fiddeef inni widdi. Miskinni ta'e Sumayyaan na jaallatte abilii Sumayyaa gatteette boossi. Sodaatteeti malee isin gowwaa roosaan wallahi akkasettu. Akkasin jedhina gowwummaa miti sodaa qabdi sodaattee hin doorsifte. Mucaawwan hin doorsifte Sumayyaan hin doorsifte akka badaa gochaa harti. Akkasin sugudi si qalaawwettiin bar dhugaa rabbii si qalaawwettiin hin jettiin bar. Maaliifan taa'utti jira ati maal sila taateefitu ati maal sila caalteefitu dhuftee Saidootti heerumta ani maaliifan taa'utti jira ati maal jettiin nikaa walirraan buufne koo nikaa irraan buufne nikaa irraa buusee hin jiru irraa buusee jira nikaa irraan buufne bar nikaa irraa buusee hin jiru bar kanaafidha bar amma ishee hin diddee baqattee milixxe malee nikaa irraan buufne otoo nikaa irraa buusee jiraate hin barbaaddu jechuudha amma mucaan hin didee Saidoon maal haa goonure hin didee kadhatee daddabee obsa fixate dhiirri immoo dhiira garaa kutatte bishaarraa fuggabbisaa Oromoon gaafa mammaaku wallahi hin didee mucaan isheen immoo amma kadhachaarti madammadaarti mucaan immoo bobboonaa jira haa gubuuyyu wallahi haa gubu yeroo isaan diddee kan biraa fidee nan fuudhadhe viidiyoo wajjin dalaguu fuuchuu baate dhugaa haa gubattu Sumayyaan amma Saidoo gubdee amma Saidoo boochiftee haa gubattu wallahi. Hin gubate mucaan dhugaa rabbii hin gubate abiddeetti qabate bar gubataadha bar hin dhoffata malee gubataa dhugaa rabbii gubdee bar kanaan duroo gubde gurbaan kun ijoolleedha dhugaa rabbii kanaan duroo abidda mana keessaatti qabsiiftee mucaa moluu goote mucaa harrii duwwaa goote bar namni aarii qabu moluutti itti baadhan namni aarii qabu arrii bichaataadhaan rifeensisa wallahi hin beektanii singal akka jedhu bar waydee abaluun aarii qabadhu abaluun bar niititu mana keessaa caqacaxxii kanaaf bar dhiirri dubartiin mana keessaa caqacaxxu bar dafe dullooma dhugaa rabbii mucaa waxxaati dheengaddaa waggaa 7-8 dura ijoollee waggaa 3-4 dura ijoollee amma moluu ta'e dhume harrii ta'e maaliif sababa iseetti bar hin gubde abiddatti qabsiifti mana keessa hin gubate mucaan sila rabbiin iyyuutti adda baasee innaan immoo kunoo kara kana immoo dhufte isin du'aa godhaafi wallaa mucaa kana du'aa godhaafi innillee du'aa naa godhaan jedhu bar akkumatti biddoo dalagee sokka dhugaa rabbii du'aa illee naa godhaa nama rabbi irraa qeebalamu hin beeku hin jedhu wallaahi du'aa godhaafi rabbiin isaa milkeessu rabbiin jireenya isaa diigamte kana walaa qixxeessuuf malee waan tokko waan jennu tokko hin qabnu wallaahi yeroo naaruyyuu mataan na dhukkuba dhugaa rabbii.